Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa meeshaalee tanaan dura irratti hojjedhee warroonni barbaadan jedheetoo algaa kana meeshaalee baay'ee irratti hojjedheen ture jechuudha. As keessa meeshaalee kana meeqan xalabatte obboleettiin keenya kan jedhu as keessatti argattu jechuudha. Akkasumas warroonni viidiyoo kana laaltanii laayik sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gaa warroonni itti fayyadamuu barbaadan itti fayyadaman isiniin jechuun jaaladha. Warroonni kuuwwanis immoo warroonni turtiin afaan guutan hedduu tokko galatoomaa keessattuyyuu ijoolleen yaada gaggaarii naa barreessitanii akkasuma immoo ijoollee sheerii godhaatoo jirtanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. As keessatti waa'ee algaa kanaa bal'inaan waan dubbadhuun barbaada. Icciitii algaa kanaatis jechuudha. Icciitii algaa kanaa hoggaan jedhu maaliif gatiin algaa kanaa waddaduu danda'e kan jedhu diizaayinii isaa biruma taa'ee tanaan laalee wanni jedhe jechuudha. Diizaayinii kana baasuun torbee tokkotti fudhata jechuudha. Akka argaa jirtan ofitti buttanii suuraa isaa hoggaa laaltan kan karaa garaa keessatti baasaniif kun jechuudha. Bocanii boca kana garaa keessatti diizaayinii tana baasan haga akkatti kaameeraa irratti ilaallu kanaa miti xixiqqishuu wayiiti jechuudha. Dhugaan isin jedhu diizaayiniin tuni baay'ee achuma nama nuuffisti bakka nama dadhabsiisti nama ifachiisti waan akkasiisan jechuudha. Kanaaf baay'ee kanatti yeroo fudhatu waan ta'eef torbee tokko amma kan obboleettii kiyyaa jalqabuudhaaf maallaan jedhe guyyaan jalqabu oduma dhuftee na bira teessee tolaalte gaafan jalqaburraa gaafa torban inni dhumatutti dhuftee tolaalte naan jedhe jechuudha. Diizaayinii isaa tallaali wanni ofitti buteetoo jechuudha gizee maaliif akkatti natti waddachiiftaa maalinni ani maamilaadha. Ganaa wantoota baay'ee wanti wajjin hojjennu ni jira. Shamarran keenya akkoo jireenyuma nama kamuu jiraachuun malee qarshii qabaataniiti miti jedhee baay'ee naasofsiise jechuudha. Garuu natti fidee laalii naan jedhe diizaayinii isaarraa hojjetu jechuudha. Laalii haga ishiin xixiqqaattu. Akka kaameera irratti kaameeraan isinitti guddisu kanaa miti naan jedhe. Ishee luka jalaa akkana laaltan kana jechuudha. Xixiqqishuudha diizaayiniin ishii hoggaa baasan. Dhugaan isiniin jedha shanaan ishii si ifachiifte. Anumti tuni lama hin baasu guyyaatti odoo baasinaan jedhan jechuudha. Lukni jalli shanaa qaba. Karaa dakaanuu shanaa qaba. Mataan shanaa qaba. Luka cinaa mataa lukaatir shanaa qaba. Baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Hojii dadhabsiisaa keessaa tokkodha. Kanatti gatiin isaatillee qaalii ta'ee isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan yeroo darbe gatii isaa meeqan isiniin jedhee 38dha. Sababa kanaadha malee meeshaaleen irraa hojjetamu hundi isaatu algaa kamuu ani akka tokko meeshaan irraa hojjedhe tokkodha. Garuu kana boca kana baasuun baay'ee tokko ulfaatanaan jedhee gatii kana obboleettiin keenya meeshaa sadii kana meeqan bitatte kan jedhu asuma keessatti argattu isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo obboleettii keenyanillee rabbiin nagaadhaan namatti jiraatu isinaa taasisu jedhaati isinillee rabbii walii kadhadhaa ijoollee akka amantii keessanitti sababbiin isaa meeshaa bichaa miti nuti kan nu barbaachisu jireenya nu barbaachisa gaa'ila nu barbaachisa ijoollee nu barbaachisa meeshaa bichaa mana keessa guuteedhaaf homaa gammachuu namaaf hin qabu dhugaan isiniin jedha jechuudha. Akka gorsa tokkootitti kanan dubbadhu wanna feete mana kee meeshaa miti warqii mana kee keessaa wanti tokko hir'ate taanan isa santuuyyuu qaawwisitti mul'ata. Innis maal gaa'ilaa fi ilmoodha. Dhugaan isiniin jedha bakka gaa'ilaa fi ilmoon hin jirretti homma tokko ni mi'aa wanni tokko jettanii yaadina. Kanaafuu akka amantii keessaniitti dhugaan isiniin jedha waa'ee gaa'ilaati waan biraa dhiisaame jibba dhiisaame wal daddarbuu dhiisaame warruma kaanii dhiisaa isin warri gola namaa keessatti hacuucamtanii teessan ni beektu. Biyya Arabaa keessa ijoolleen hojjennu ni beektu gaa'illi isaanii maal akka ta'e kabajaan isaanii qaban maal akka ta'e ilaalchi ilmoo isaaniitiif qaban maal akka ta'e argitan kana laallee gallee namni hawwina hin jiru. Kana achi keessa teenyee namni gaa'ila akkasii hawwina hin jiru. Namni ilmoo koo kanatti ittiin jiraadha jedhee hawwina hin jiru jechuudha. Maaliif sammuu qabnaa mana namaa keessa hojjenne waan ta'eef namni sammuu qabu immoo yaaduu isaan dhiisu. Kanaafuyyuu akkuma amantii keessaniitti dhugaa isinmee waan biraa warra tiktokii dhiisa isin warri gola namaa keessatti hacuucamnee daa'imti xiqqoon nu ergattee saakiloojiin keenya miidhamee jiraannu akka amantii keessaniitti rabbii walii kadhadhaa nagaadhaan gaa'ila gaarii ilmoo gaarii waan immoo gaa'ila saniittiin horannu amala gaarii obsallee ni fixanna nuti dubartoonni biyya Arabaa jirru jechuudha. Amalaa fi obsa gaarii rabbi nuu kenni jedhaati akka amantaa keessanitti walii kadhadhaa meeshaa bichaa miti wanni nu barbaachisu baay'ee jira biyya keenya keessatti. Kana hoon jedhu immoo maalinni cinumatti nu barbaachisa. Amma gaafa meeshaa kana fe'u
namni lama meeshaa xalabsiifachuu dhufantu jira. Isuma dhugaan isiniin jedha waa'ee meeshaa kanaa dagadheeti miti waa tokko isiniif ta'a jedhee tanan jechuudha. Asuma waa'ee meeshaalee obboleettii kootii ilaalaa dhumarratti immoo gatii isaa isinittan hima. Meeshaa kana meeqan hojjisiiste naan jennan akkana kuni kana fixe jedheen itti meechuudha. Biyya keessa taa'anii barnaan jedhan hojjisiifachuun makaraadha. Barii ati maal hojjettaa? Maal inni hojiin ati hojjettu meeshaa kana bakka tokko kan galfattu naan jennaan nan hojjedha. Garuu ka'umsi jalqaba waan ani ittiin hojjedhu fidadhee dhufe biyya Arabaa deemetanii jedheen. Maaliif sobuun barbaadu ani isuma dhugaan haasaa ijaa ta'e eeyyanii naan jedhe dhugaadha. Bakka tokkotti amma meeshaa galfachuun ni ulfaata. Dhuguma ati achi waan ittiin hojjetattu fidattee dhuftee ittiin hojjetachaatidha. Ati kan bitatte garuu ni ulfaata bar biyya keessatti jedhanii waa'ee jireenya natti haasa'an. Hagam akka gatii nama gaafachiisu meeshaa mana keessatti galfachuun ni ulfaata. Meeshaa hin bitattanii asiniin jechuu kootiif akka bitattaniifan kana isinitti beeksisaa ta'u jiru. Garuu meeshaa kana keessatti jireenya nu barbaachisa. Jireenya kanarratti ofii irratti xiyyeeffachuu ofirratti xiyyeeffachuu qabna. Fakkaatti akka keenyatti irratti xiyyeeffachuu qabna isiniin jechuun jaaladha. Yaada koo keessaa hin baane akkuma argaa jirtani qumsaaxiniin kun akka mana kiyyaa namni akka mana kiyyaa kutaan hirriba keessanii qabdi. Kutaan hirriba keessanii hiphaa ta'e wanni abbaan banaa lamaatu baay'ee bareedduudha. Anuyyuu kanan yaadaa jira jechuudha. Obboleettiin kiyya biiffee kanaa fi algaa kanaa fi qumsaaxinii kanaadha. Filannoon ishii isiniin jedha. Kun walirratti meeqa fixe waggaa jettan 72,000 fi 500 fixan isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Maaliif gorsa of keessatti qabdi, jireenyi maal akka ta'e of keessatti qabdi. Warroon isinitti tole kaa'an malee laayik godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa akkuma yeroo kamiyyuu barumsa gaarii walirraa ni baranna jedheen abdii qaba. Viidiyoon koo kana fakkaatti. Ani viidiyoo akkasumarratti xumuree jira. Warri yaada qabdan ammallee akkasuma immoo bilbila kiyya warri barbaadan waggaa jiraattan duwwaa 9 45 82 67 45 na argachuu dandeessanii karaa iimootiin. Ijoollee yeroo baay'ee waasaappiin nu hojjetu jettee dubbattee jirta jettan viidiyoo duraanin laaltanii ergasii viidiyoo baay'ee irratti waa'ee waasaapii kiyyaa dubbadheera. Waasaappiin qaatanaa hojjete jidduudhaan na dide malee karaa waasaappiitiin hogganaa ergitan baay'ee filatamaadha. Isiniin jechuun jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Bye bye.